maashaallah arabiyaa majlisiin isin argaa jirtan kuni kan nama sadiif bahe jechuudha. Inni kun meetirii 12 meetiriin 12 kunii fi meetirii 6 biraallee hadaabaa deema jechuudha. Walumaa galatti meetirii 18 hadaabaa deema jechuudha. Meetiriin 6 ammoo nageellee arsii deema jechuudha. Obboleettiin teennaa guyyaa 2-3 keessa galaa waan jirtuu fi na eegessi jettee achi geessaa jira jechuudha. Inni kunillee hadaabaa deema kaduratiitii fi inni kun hadaabaa deema jechuudha. Inni amma isin argaa jirtan kun ammoo nageellee arsii deema minxaafii isaa rakabootii akkasitti walirratti maach goone nageellee arsii deema jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana maashaallaadha. Obboleettiin teennaa akkuma isin argitan kana minxaafii fi rakabootii irratti dabalii maach naa godhe jettee jirti. Inni duratti darbe sun inillee lachuuyyuu minxaafii qaba jechuudha. Majlisni sadiinuu minxaafii qaba. Minxaafii isaatiin walirratti binne jechuudha. Inni buleen guddaan sun minxaafii guddaa meetira 4 qaba. Kuuwwan ammoo kan meetira 3 qaba jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana namoonni meeshaa kana jaalatanii koottaa jedha isinin jedha aduu waan takka hin argini. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kiyya simiraa jiraatu. Aduu baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Viidiyoo kiyya kana subscribe gochuun irraanfatina. Hiriyoota keessaniif share godhaa isinin jedha. Warri maatiinaaf hin taane maatiinaaf ta'a subscribe godhaati. Warroonni maatiinaaf taatan hiriyoota keessaniif share godhaa. Teebilii akkam bareedu kana wajjin baha jechuudha. Yoo meetira 6 ta'e yoo achi olillee ta'e teebilii waliin baha jechuudha. Aduun jechuudha waan biraati miti. Nama arguu orgiti. Wallahi waan akkas oo'u hin argine akka malee oo'a. Hin dandeenye isinin jedha. Akkuma isin argitan kana makaddaan isaallee kinooti. Akkuma isin argitan kana warri fudhachuudhaaf dhaabataa jira waan ta'eef sababa saniif dafee isinitti mul'isa isinin jedha. Minxaafillee akkuma isin argitan kana kinooti. Rakabootiillee kinooti. Rakabootii bareedduu taate jechuudha. Keessi isaa dimlaayitiidha. Ana bira amma waan maabiraatiin hin turreef malee silaattis akka kinooti dimlaayitiin akka gamadni isaa hin ejjetamneef hidhamee jira jechuudha. Akkasuma mandajaa isaatii fi kayixaanatii fi kajabanaa irra taa'ullee qaba jechuudha. Gatiin rakabootii kana birri 2,500 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadha. Xiqqaan kana gadi illee hin jira. Inni kun garuu guddaadha. Akkasuma minxaafii kwaalitii minxaafii baay'ee bareedduu taate qumatiin isaa meetira 3 bal'inni isaa meetira 2 gatiin isaa birri 7,500 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isinin jedha. Taansee majlisa kana gimmaasha jechuudha. Teebiliidhaan walirratti isinin jedhee jira. Teebiliin akka giiftii yookiin akka kennaatitti waliin isin kennama. Namoonni majlisa kana jaalatanii koottaa jedha isinin jedha. Akkatti bareedu laalaa hedduu bareeda jechuudha. Maashaallaadha. Karariin isaallee akkuma isin argitan kanatti bareeda. Majlisni kun meetiriin takkatti 9,200 jechuudha. Akkuma isin argitan kinooti fe'uudhaaf hidhaa jira jechuudha. Kinooti akkuma isin argitan kanatti hidhaa jira jechuudha. Namni nu eegaa jira waan ta'eef sadiinuu bootaa garaagaraa waan deemuuf lama bakka tokko deema tokko nageellee arsii deema. Dursinee kan nageellee arsii deemu makiinaan dhaabate waan nu eegaa jiruuf kan nageellee arsii deemu feena jechuudha. Akkuma isin argitan kana kinooti haala kanaanii fe'aa jira. Itti aansinee kamiin feena ka hadaabaa deemu feena jechuudha. Ka hadaabaa galgala gaasaatiin inni gahu galgala waan ta'eef kinoo akkuma isin argitan kanatti nama hedduu walitti baay'annee fe'aa jira jechuudha. Kinooti nama hedduu ta'anii fe'aa jiranii dafanii jechuudha. Namoonni jechuu barbaadanillee koottatii keessaan ajajadhaa isinin jedha. Inni kun kan nageellee arsii deemu akkasuma immoo ka hadaabaa deemullee kinooti isinii fidee jira isinin jedha. Ka itti aanu hadaabaa ka geessinu ka hadaabaa geessinu kinooti inni kunillee jechuudha. Namni hedduun kararii kana jaalatee irra deddeebi'ee ajajataa jira jechuudha. Kararii kana yoo xiqqaate kararii kana nama 7 baasee jira. Karariin isaa waan itti toluuf jecha irra deddeebi'anii ajajatanii meetiriin tokkochi 9,000 fi birrii 200 isinin jedhee jira. Minxaafiillee qaba. Lachuu minxaafii qaba. Garuuyyuu wanta baay'ee aduun ulfaatuuf jecha akkasitti hundayyuu minxaafii irra kaa'asin foraabuun baay'ee ulfaata hin dandeenye. Aduun wanta akka hin argini baay'ee ulfaata jechuudha. Kana jedhee himuun baay'ee ulfaata. Aduu akkas oo'ulee hin argine. Sa'aatillee sa'aatii badaadha. Sa'aatii 7 wayii sa'aatiin kun jechuudha. Aduu baay'ee ulfaataadha. Akkana isinin jaa kinooti viidiyooyyuu akkatti waraabne anaaf rabbitu beeka baay'ee ulfaata. Viidiyoo gadi isinii dhisna argitan malee wanta meeqa keessa akka darbanii waraabanii gadhiisan isinii hin hubatamu. Yeroo gannaallee roobaa keessa yeroo kaanillee aduu keessa baay'ee ulfaata. Akkasuma mooyyuu viidiyoo kana jechuudha subscribe akkana gootanii hiriyoota keessaniif share gootanii laayikii akkana tuqxan kabajaadhaan isin gaafadha isinin jedha. Hordoftoota kiyya itti aansee majlisa akkam haalaan bareedu kana jechuudha. Meetira 12 kan meetira 6 sanii walitti hadaabaa deema. Akka isin argitan kanatti ajajattee haala kanaan baasneef jira jechuudha. Karariin isaallee kinooti kararii
baay'ee babbareedudha. Sadiinuu karariin baay'ee bareeda. Isin ammoo kararii amma gadhiise kanneen keessaa jechuudha. Kan isinitti tole ka jaalattanii iskiriinshot godhaa keessan na ergaa isiniin jedha. Gatiin nama isin himaa jiru gatii har'aati. Isin asirraa guyyaa 2-3 yoo na gaafattanii gatii kanaan hin jiru. Maaliif jennaaniin dolaarri akkamitti akka waddade hin beektanii namoonni jechuu hajamtanii namoonni ajajachuu feetanii dafaa dafaatii qabdii qabsiifadhaa isiniin jedha. Biyyaans ajajattanii yoo keettanillee uummata akka haga waggaa 3 toomaa isin jalaa hin ta'u. Garuu birriin waggaa keessatti dabalu sun isin tilmaamuu hin dadhabdanii isin jalaa waddada waan ta'eef bakkee gaarii fi nama bira kaa'attan gaarii yoo qabaattanii hojjechiifattanii yoo kaa'attan homaa rakkoo qabu. Ijoolleen akkasitti hoggaa tokko fooyyuu ijoolleen na biraa qaban baay'eetu jira. Hoggaa 2 deemaa jirantu jira jechuudha na biraa jechuudha. Ka hoggaa 2 na biraa qabantu jira. Akkasitti yoo kaachuu dandeettanillee hin dandeettanii isiniin jedha. Akkasittillee warroonni meeshaa kaachuu barbaadanillee isiniif hin kaa'aa isiniin jedha. Warroonni maatii keessanis bira isin haa ga'uu barbaadanillee maatii keessan bira isiniif geessaa akka gaariitti jechuu barbaadan jedha. Naannoo Oromiyaa akka ta'e hundumaayyuu ni geessina isiniin jedha. Kana qofaa miti meeshaa faniicharaa meeshaa kuwaalitii dirijiitii kennatti ofii kennaa oomishne isinii baafna isiniin jedha. Namoonni barbaadan keessan na dubbisaa duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti teelegiraamii fi waasaappiin illee na argachuu dandeettanii meeshaa kuwaalitii kana ana biratti argattan isiniin jedha. Meeshaa kamiyyuu meeshaa mana keessaa ta'e meeshaa kushiinaa ta'e akkasuma majliisa irraa ta'e meeshaa faniicharaa irraa ta'e